Shama harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha maal hojjechuu barbaadda jechuun keessanii nafu haala kanaan shunkurtii keenya ittiin godhana kuni foonii shoornaa jedhama haala kanaan akkanatti shunkurtii keenya kanatti dhedheerachinee murannee jirra. Haala kanaan jechuudha. Maal goona amma shunkurtii keenya akkanatti itti godhanneen booda fulwaan nuti godhanna jechuudha. Timaatimii haala kanaan amma shunkurtii haara kanaan itti godheetoo bareechee jira. Booda waliin amma saluun keenya hin hafu haala kanaan jechuudha. Amma dammoo timaatimii haala kanaan timaatimii kiyya haala kanaan muradhee jira jechuudha. Kaza haala kanaan booda yeroo bilchaate hin ammaasalla jechuudha. Haala kana akkanatti sirreeffadhee jira jechuudha. Amma haala kanaan wanni nuti gochuu qabaannu zayitii bichaa itti godhanna jechuudha. Zayitii keenya itti hin godhanna. Dhiifama kalli illee itti godhu. Kalli namni wallaaltanii hin jiru jechuudha. Kana kuduraa minaaminaan isin dhiquu ittiin si'annuu hin jedhu jechuudha. Kalli kana xiqqeechine maaliif shittaa gaarii kenna jechuudha. Haala kana kalli keenya ittiin godhanna. Ija kalli keenya itti godhanneen booda kuni sababa haaraatidha jechuudha. Haala kana sababa haaraati keenya itti hin goona. Egaa haala kana gooneen booda irraa faqe sababa haaraatiitti gochuu akkanatti haala kana dura biyyatti gadi nama galabbata akka foon wajjin wal argatu jechuudha. Kasaan hamma wanni itti gochuu qabaadhu soogidda kiyya haala kana akkanatti haala kanaan waliin geenyeen booda ammoo wanni nuuf zayitii qofa bichaa itti godhannee gaasirra godhanna jechuudha. Haala kanaan soogidda keenyas
asitti dammoo xiqqillee hojjechaa jira dinnicha wajjiniin. Duraan dursee shunkurtii dhaabbatee raawwatee xiqqillitti itti godhadhee amma immoo haala kanaa dinnicha kiyyatti godhadhee jira. Lamin ani foon nyaadhu kanaanu hojjetadhee jira. Osoo bittatti hin godhanne sila ta'eefu akka bishaan nyaanni beektuu dhadhaallee yoo ta'e soogidda malee wanni mi'aawu hin jiru. Booda ammaa saluudhaaf akka dinnichi na jalaa hin caccabneef amma haaluma kana akkanatti nan ammaa saladha. Saniin booda akkanatti xabbassi godhattanii nyaachuu ni dandeessu jechuudha. Bilchaachaa jira yoo xiqqishuma tafee malee dinnicha kanan guguddiseetu hin bilchaanne malee kanan qaqallis danda'uun bilchaachaa jira siniin jira. Haala kana gaazii isaa jala qinnas gootanii haala kanaan hojjetachuu ni dandeessu siniin jedha. Koottaa dammoo koottaa nyaadhaa warri xiqqillee nyaachuudhaan raatanii akkasii siniin jechuu jaaladha. Kuni nyaanni kun kana fakkaata. Kaan itti deebinamu jechuudha. Maaliif ani foon hin nyaadhu sila ta'eefu ofii kootii kanan hojjetachaa jira jechuudha. Asirratti dammoo namni harka tokko biyyeedhaan hin taphatuudhaan kaawweettu haala kana zayitii keenya walumaan baay'isiin ittiin godhanna. Nama zayitii keetti godhadhee kanan jira haala kanaani. Haala kanaa zayitii kiyya itti godhadhee jira. Xiqqoo ishee ture gaazii irra godhee aga inni bilchaatutti dammoo simi jedheetu marana obsaa eeggadha jechuudha. Akkasii amma wanni itti godhamu seerumaaf hin jiru. Bilchaateetuma gara garaa deemuu malee jechuudha. Xaaxaa biraan qaba. Akkasii isin jechuu jaaladha. Haala kanaan immoo gaazii irra godhee jedhe siffarmii keechallee gochuu ni dandeessu. Ani immoo gubbuma irratti nasuma irratti hojjedha jedheetti sira ta'eefu haala kanaan kunooti gana isaan maasala akkanumatti kan hojjettanii ni dhiistu jechuudha. Gaazii keechan jala qinnis gootanii jechuudha. Kana amma haala kanaan bilcheeffadhee jira. Dinnichi bilchaate dhugaa kunuuti ilaala butuutaa jira amma yoo nama asale kana jaalana jalaa butuuta sila ta'eefu akkanatti qaaraa keechan itti godhattu saniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata waxiin keenya licaan irraa akkasii saniin jedha. Koottaa nyaadhaa misaa naqa buraata koottaa nyaadhaa akkasii saniin jedha. Uummata qashtii kana fakkaata kunoo haala kana xiqqillee dinnichi wajjin hojjetanii siniin jechuu jaaladha. Asitti dammoo kuni amma haala kana bilchaachaa jira jechuudha. Dirqama foon bichaanis kophaa bilchaachuun qabu sila ta'eefu timaatimiinis akkanatti waliin ga'ame shunkurtiinis bilchaachuu qaba jechuudha. Haala kana namni kanatti foon gubbaa irratti deebisnee timaatimicha dammoo akka inni bilchaatu akkasii isiniin jedha. Kunuuti haala kana
amma gabishaan kana xanaffafaatutti malee akkanatti haala kana hojjetamaa sinin jechuu jaaladha. Akkasumas yoo viidiyoon kiyya dasin jedhee laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Kunoo haala kana animmoo akka inni dafee to'annoo jedhee bilchaatee tabalaashu dafee bilchaatuun barbaanne namni bichi nyaatu rafee jira sila ta'eefu haala kana kaasii jala qinnis godha jechuudha. Ga'inni sa'aatii inni ka'uutitti akkanumatti dhiisa jechuudha sinin jechuu jaaladha. Ka laayikii gochuu sheerii gochuu hin dagatinaa yoo viidiyoo keessanitti tole. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja sinin jedha. Nyaanni kun maal jedhama yoo jettani, nyaanni kun shoorna laafni jedhama jechuudha. Foon irraa hooladha natti fakkaate. Foon kun hoolarraa hojjetama malee wariirraa himuuti. Shoornaa jedhama jechuudha. Haala kana hojjetamaa sinin jechuu jaaladha. Akkasi isin immoo laayikii gochuu sheerii gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja sinin jedha. Yalla baay.